Raadiyoo Simbirtuu. Tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachii nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Kan amma dhageessan kun barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti roobii kaleessaa bitootessa 11 bara 2015 mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira bahanii kan isaan dhageessaa oolanidha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun Raadiyoo Simbirtuuti. Raadiyoon Simbirtuu har'as akkuma innaa kaanii oduudhaan tokko jennee eegalle qophii har'aaf qabnu tokko qofadha. Innis qophii imalaati. Qophii simboo waan hin qabaanneef dhiifama jechaa amma gara oduutti dabarra. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan amma oduu isinitti hima. Roobii kaleessaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Naqamtee mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira mormii bahanii. Sababiin isaa immoo mootummaan amma biyyattii bulchaa jiru Oromoo hacuucaa, hidhaa, ajjeesaa fi lafa isaa irraa fudhataa ganna 24 fixeera jechuudhaani. Barattoonni Oromoo mooraa sana keessaa gara 10,000tti shallagaman akka lakkoofsa gi'iisiitti barii sa'aatii 11 hanga ganama sa'aatii 2tti mooraa sana keessatti dhaadannoo dhageessisaa turan. Abbaa Tsahaayyee Oromoo irratti lola waanta labseef seeratti nuuf haa dhiyaatu, mootummaan Oromoo hidhuu fi ajjeesuu haa dhiisu, pilaaniin magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetiif bahe hojiirra ooluu hin qabu, qabsoo fincila diddaa gabrummaa hanga bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatti itti fufnaa kan jedhuu fi kan biroo dhageessaa turan. Waraanni qawwee hidhatee mooraa sana seenuudhaan barattoota sana reebaa oolee jedhames. Keessaa fi alli mooraa sanaas waraanaan eegamaa jira. Barattoonni hedduun immoo hidhamuudhaaf barbaadamaa jiranii jedha maddi Simbirtuu achi keessaatii dubbifne tokko. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kanarratti booda qophii qabannee dhiyaannu jira. Mormitoonni Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa na jeequudhaaf yaalii godhaa jiru jedhee mootummaan Itoophiyaa. Ta'us immoo humnoonni mormitootaa lo'anii karaa Gondor, Tigraay fi Oromiyaa seenan hunda isaaniiyyuu to'adheeraa jedha mootummaan Itoophiyaa. Televezyiiniin Itoophiyaa roobii kaleessaa galgala poolisii biyyattii tokko eeree akka jedhetti humnoonni adda bilisummaa Oromoo Damit, Arbeenyochii fi Gimboo Sabaatti yeroo garaagaraa nagaa booressuudhaaf Eertiraaraatii gara biyyaa seenan qabamaniiru. Adda bilisummaa Oromoo Yuunivarsiitiilee keessatti namoota isaa bobbaasee jira jedhes qondaalli poolisii biyyattii obbo Asaffaan televezyiinii Itoophiyaa irratti kaleessa. በቀጥታ እጁን በማስገባት በራሱ ወታደሮች በራሱ ኃይል ስምሪት ሰጥቶ የሚፈጽመው አንዱ ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ጸረ ሰላም ኃይሎችን ተጠቅሞ የሚሰራው ሁለተኛው ነውና ኦነግ አስመራ ሆኖ 1 2 3 4 እያስገቡ በተለይም ኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ ከተሞች ላይ በተለይም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ቀደም ሲል የሴል አባላት የነበሩትን እንዲያገኙ በማድረግ የተለያዩ የፍንዳታና የትርምስ ስራዎችን እንዲሰሩ ተልዕኮ ተሰጥቶ ገብቶ በቁጥጥር ስር ውሏል። ግንቦት 7 እና የአርበኞች ግንባር ድንበር ካለው የኤርትራ መሬት ተነስቶ ጥቅምት ላይ እና ህዳር ላይ በተከታታይ ወደ ሀገራችን የተለያዩ ታጣቂዎችን በማስገባት የተለያዩ እርምጃዎችን ለመውሰድ ሞክሯል። ደሜትም ተመሳሳይ ነው። በትግራይ ድንበር አካባቢ አድዳሮ የሚባል አካባቢ ላይ 5 ታጣቂዎችን አስገብቶ ሙሉ በሙሉ ህብረተሰቡና የጸጥታ ኃይሎች ይዘዋል። Baha Wallaggaa magaalaa Qassoo fi naannoo isheetti jiraattonni mootummaa Itoophiyaa irratti fincila kaasani. Achitti humni waldaa Makkaana Yesuus tokkos humnoota mootummaatiin hidhamaniiru. Sababiin lubni waggaarii ayyaanaa itti hidhaman immoo akka mootummaan kufu waaqa kadhatanii jedhamaniitudha jedhame. Akka madda Simbirtuutti Oromoonni aanaa waamaa hagaloo keessattuu immoo magaalaa Qassoo fi naannoo ishee bitootessa 10 bara 2015 kibxata darbe mootummaan nu hacuucuu haa dhaabu jechuudhaan irratti fincilani.
Mootummaan immoo obbo Qajeelaa Raggaasaa, obbo Boodanaa Baqqalaa, obbo Misgaanuu Raggaasaa, obbo Boddonjaa Dhange'aa fi obbo Dhugaasaa Abdiisaa, obbo Booboo Addunyaa fi obbo Misgaanuu Addunyaa fa'aa fincilaaf isintu qindeessee ittiin jedhee isaanii dheera. Haalli isaan keessa jiran simbirtuun qulqulleeffachuudhaaf kan yaalte nuuf hin milkoofne. Dhumarrattis barattoonni Oromoo kolleejjii barsiisota Jimmaatti baratan gara 180 ta'an mootummaatiin qoratamaa jiru. Sababiin isaa immoo fincila diddaa gabrummaa mooraa sana keessa adda bilisummaa Oromoo bakka buutanii isintu qindeessaa jedhamaniitudha akka madda keenya qeerrootti. Qorannoon kun immoo miseensota dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo katan barsiisotaa fi barattoota kolleejichaallee ni dabalata. Kana ta'uun immoo miseensota garii mufachiiseera. Kun osoo kanaan jiruuti achuma Jimmatti mooraan qonnaa fi saayinsii fi teknooloojii yuunivarsiitii Jimmaa Kibxata darbee bitootessa 10 bara 2015 sakattamaa addaa keessa oolan. Namoonni mooraa sana seenanii fi bahan kanaan dura bifa hin beekamneen sakattamuun dirqii ture. Sababiin isaa garuu ifatti kan dubbatameeru hin jiru. Adaamaa fi naannoo isheetti immoo waraqaan waamicha warraaqsaa ofirraa qabu heddumminaan faca'aa jiru jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo. Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanumadha. Sirba kanaan gara qophii malaatti dabarra. Dhaggeeffattoota keenya amma qophii imalaa dhiyeessina. Qophii kana keessatti yaadaan gara dhiyaa Oromiyaa magaalaa Naqamtee isin geessifne fincila barattoonni Oromoo kaleessa gaafa roobii bitootessa 11 bara 2015 kan isaan dhageessisaa oolanidha. Gurra isin buufna jechuudha. Akkas jechaa oolani.
Hiriira kana waraanni erga humnaan mooraa seenee bittinsee booda gariin barbaadamuu itti fufani barattoonni. Warra dhokataa jiran keessaa nama tokko haala isaa bilbilaan gaafadheera. Fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa kaasaniiru jedhan dhugaadha yoo ta'e maaltu ta'ee yoom jalqabe akkamitti jalqabe mee bal'isii natti himi? Barattoonni durmaan aadaa garaaf qophaa'anii yaada guuggatan abbaa isaanii uummata Oromoo irratti lakkee mormuudhaan dhaadannawwan garaa garaa barreeffamanii qabatanii ba'anii achi irratti dhaadannoo 26 ofirraa qabu qabanneedha kan baane inni saamicha lafa magaalaa fi baadiyyaa daguuggaa sanyii haala baatii humnaa olii gibira hammi isaan beekamne gosa qaraxaa akkuma kanatti ta'eewwan biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru dimokiraatawaa waan hin taaneef fakkeenyaaf qaamni barate biyya tokko keessattuu danda'u inni barate akka hin filanneef mootummaan barattoota kaardii filannoo dhowwachisaatiin wal qabatee qabxiiwwan garaa garaa kana qabatanidha kan ba'anii dhumarratti egaa walii ganamaa yeroo ijoolleen ba'anii jedhanii bakka mana nyaataa lamaniyyuu qaama poolisaa fi humna security force warra jedhamanii humni kun bittinnaa humni barataa. Ijoolleen kun ijoollee Wallaggaa Yuunivarsiitii qofadha moo naannoo sanallee manni barumsaa sadarkaa lammaffaas waliin ta'aniitu hiriirri kan bahame? Barattootuma yuunivarsiitii qofadha ture. Saatii meeqa hanga saatii meeqaatti? 11:00 ture. Barii jalqabdan jechuudha? Kan jalqabnee booda humnumaan bittinneeffamee hiriirri mormuu. Miidhaan ga'eeru kan namni dhameeru kan rukutameeru fa'aa jiraa? Lakki amma mooricha keessa walii galteen tasgabbii fideera. Isa kana immoo jarri nama baay'ee barbaadaa waan hordofaa jiraniif kanaaf amma gammaatti wannaa adda baasan haalli moorichaa isaa waan ta'eef. Anillee amma kanaafidha kan inni bakkeewwan garaa garaa dhokatee sagalee qofatti qabee ibsaa jirti. Haalli kun humti lafa poolisiidha. Amma wayitan si dubbisaa jiru kun bakka dhokattee jirtu irraa jechuudha? Barattoota hunduma barbaadu moo namoota muraasa laata? Barattoota argamanii amma namoota ijoollee jedhamanii fi dhaga'ama qabanii walumaa galatti isaan ijoollee ga'umsa qaban walumaa galatti mootummaa Oromoota beekumsa qaban biyyaa baasuu kan mana isaa kaawwan ta'e kanatti xiyyeeffateedha. Ammallee dhugumaan yeroo biraa naasuu keessanillee nan jaallata. Amma namni baay'een illee akkanaan alatti poolisiin ala kanarraa gaggeessaa jira waan ta'eef dhokatteedha. Filannoo laalchisee barattoonni hin galmaa'in jedhaniiru jette dhuguma barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa akka hin galmoofne walumaa galatti dhorkaman moo namoota muraasa tokko filannoof hin galmoofne dhorkan? Akkuma guutuu biyyattiitti qaamni yuunivarsiitii walii galaa irratti kaardii filannoo hin laatamu. Barattootuma cufaa hundumaaf? Amma namoonni hiriira baatan kun hangam taatu lakkoofsaan? Barataan mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa barataa baay'eedha. Hanga 10,000 ta'a waan ta'eef bakka lamattidha kan inni walii gala taa'ee manni xiqqeessan iyyuu akka komishinii ta'a. Kaampaasii kan mooraa kamiif mooraa kamii bakki lama? Meeni jedhama yookiin kontoofii dhuunfaa jedhamee. Gaaffii keessan eenyutti dhiyeeffattan immoo akkasumatti sagalee dhageessaa ooltan mooraa keessatti? Bulchiinsi yuunivarsiitii maal isiniin jedhe yookaan namni gabaa'ee isin dubbiseeru isin jiru jechuudha waa'ee kanarratti waan jedhamee hin jiru. Qaamni nageenya moorichaa taasisa iyyuu dhaabbachuu hin danda'amu jedhanii poolisan irratti bobbaafaa waan ta'eef qaamni barataa haasofsiisuu hin argamu. Dhiira qofa moo shamarran illee keessa jiru dhiira kana keessa? Shamarran illee keessa jiru. Mooraatiin alanoo maaltu dhaga'ama amma? Amma mooraatiin dhagaa humni nurra buufatee waan jiruuf kanaafidha. Barataan fi badhaatu jira. Isaan akkuma kana bobba'anii jiru. Barumsa irraan baratamne jechuudha yuunivarsiitii sana keessatti? Dameewwan yuunivarsiitii sanaa kan Gimbii fa'aa, kan Dambidolloo fa'aa, kan Shaambuu fa'aa jiru akkamirra jira? Quba qabdaa? Kan inni qophaa'e amma damee naqamteedha. Walumaa galatti immoo
Amma gaa isinis baqataa jirtanii gariin fincilli kun immoo akkam gootu boruuraa kaaftee maaltu ta'a barumsa itti fufa ta'a moo akkam ta'a itti yaadda? Akka ilaalchi mootummaa mootii jechuutti kun ganaa itti gara fuulduraatti illee manneen barnootaa hanga sadarkaa tokkoffaa jiranis illee ittuma mufee hawaasa qonnaan bulaa hawaasa Oromoo dhimmaa bira ga'umsaa waan hin haalli haasa'anii akka ilaalchi. Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa wayita ammas dubbisaa jiru kanatti kan mul'atu waraana yookaan immoo poolisii kan Oromiyaa moo kan federaalaa moo humna waraanaati kan seenee rochi keessa? Amma federaaladha isaan kaan immoo warra federaalaa kun baay'ee uffata sibiilii uffatanii yaa'u baasanii poolisii Oromiyaa qofa poolisii federaalaa qabatanii madeessoo bakka jedhanii keessatti qabatanii jiru. Kanaaf wanni rakkisaa ta'ee uffatuma uffatanii kan isaan deemaa jiran sibiiliidhaan inni keessan hin isaan kan ammoo namoota murtaa'e qofaafidha kan isaan uffata poolisii. Kutaarra yookaan bakka ciisicharra deemanii barattoota barbaadaa jiru moo callisaniidhuma mooraa yuunivarsiitii sana keessadha olii gad deemaa jiru dhaabbataa jiru fa'aa? Konkolaataa dudukkanatti guurratanii isa kanaa qopheeffatanii barattoota ijoo jedhaman barbaadaa jiru ammeessaan. Kaayyoo isaanii amma sekuriti poostiin mooraa keessa jiru kuni barattoota dudukkaan fuutee deemuudha. Barattoonni yoo jedhaman immoo federaalaa kan biiftuu keessa jiru sun itti bobbaasan jedhachuudhaaf hin qophaa'e. Amma akkam yoo gadi baatan yoo isin qabu ta'e nyaata eessaa nyaattu ture galgala kana fa'aa? Amma gaanii asmaafatti jenneedhuma kan jiraan namni tokko yoo mana nyaataa dhaggeessuu wajjin haasa'uu hin danda'u namni eegamaa wal bira dhaabachuu hin danda'u namni eegamaa yoo meeshaalee elektirooniksii gaafa deeman jedhati maal waraabuuf jedhama waan ta'eef amma bilbila keenya lafa deemee qilleensee meeshaan namni elektirooniksiin akka yakkaatti yeroo ilaalamu mooraa keessatti wal faana dhaabbachuu akka qaama baay'ee akka kanaanidha kan isaan galaraa jiran. Akkas iraarsuu kun barattoota Oromoo qofa moo barattoota saba biraarraallee akkasuma laallata wanti kun kan isaan irratti xiyyeeffatanii jiran jechuudha warri mootummaa. Xiyyeeffannaan isaanii sodaan isaanii guddaan waggaa darbee aadaa barattoonni yuunivarsiitii Oromiyaa biyyattii keessatti isaanii addunyaa irratti dhageessifatan kan sodaatu mootummaan filannoo kaasee filannoo barattoota yuunivarsiitii guutuma biyyattii bakka laafamee jedhe. Inni kun immoo ijoollee barattoota yuunivarsiitii kana biratti qomee uumeera. Biyya kana kan keessatti sadarkaa dimokiraatii kan ta'uu dandeessu kan guddachuu dandeessu qaamni baratee luuf filatamuu akkasumas immoo filannoon walabaa gaggeeffamedha. Kun akka hin taaneef immoo qaamni baratu kun qaamni biyya kan Barattoonni bara darbe yuunivarsiitii Wallaggaa irraatti hidhaman turanii jedhama. Barattoonni sun akkam ta'an amma hiikamanii quba qabda? Yoo hidhaa jiru ta'e immoo garam jiru nyaata dhimmi isaaniif maal ta'e? Naannoo keessanitti tajaajilli bilbilaa ni hojjeta? Naannoo dhiyaa sanarra telefoon cufameera yookaan immoo sararri intarneetaa citeera kan jedhu oduu dhageenya ture dhugaadha? Akkaataan inni hojjetu sisteenii qabamaadha jedhanii hawaasni akka miidhamaa kan taasisu konnekshinii hin jiru yookiin immoo hin badaa yoo ibsaatu badaa yoo amma kun akka irraa kan isaa bal'ina yerootti immoo hin balleessuus deemsan. Hawaasni naannoo sanaa maal jedha Oromoon naannoo sana jiraatu waa'ee kana waa'ee haala amma deemaa jiru kana? Baay'ee uummanni fuuldura kanatti dhiyeessaa kan jiru qabsoo guddaa akka ta'e. Ayyee kan dhaammattoo qabaatte carraan si kenna. Dhaamsi ani qabu uummata Oromoo maraatu hanga walabummaa biyya keenya walootaa ta'e ijaarrannutti barattoonni keenya qonnaan bulaan keenya hawaasni Oromoo natti wal garee qabsoo kana keessa qaban. Tole. Dhaggeeffataa keenya yuunivarsiitii Wallaggaa irraati haala yeroo irratti ibsa bal'aanaa kan ta'eef guddaa galatoomii fayyaa ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee dhimma biraa qabannee deebina. Sirba kana isin affeereera haalaa fi bakka gaarii keessa akka turtan yeroo hundumaa hawwii keenyadha. An Dassuu Duulaati. Lafaa olitti samii gaditti mana jaarjatti